Keenyu dhaan beeka waldaan keessa suma waaqayyo maalitti si gargaara? Maqaan kunis gaariidha. Kan dhugaa bu'uura buleessa kootiinis. Eeshi. Torbanii roobii darbeetii. Roobii ganamarra. Sagantaa suuqiitiin jira. Achi raajina tooranii taa'uu lawalaniiti. Dura waa'ee kana gaafatan. Ani dhimma wayiitu jammareetiin jira isa na gaafatanii. Achi deebanii immoo yoo isa hin xumurini lakkoofsa kibaatarni isaa bilbila kibaatarni isaa banii fidii naan jedhan. Achi lakkoofsa bilbila kana baatarni isaa banii itti kenne haadha manaa Biraazirii maqaa ishee baasaniiti kuni maal siiftaati jennaani haadha manaa Biraaziriitiin jedhe. Obbolaan kun lamaan isaanii immoo maqaa buzee jedhamu fuudhaniiru maqaan isaanii lamaan wal bira jira. Kan isa kana qaalitti jirti warri kun immoo biyya jiruun jedhe. Achi kan isa biyyaa sanaa adda baasanii natti manii mana sana gaddi akka tasaa galu jechaa jira garuu waaqayyo immoo oolcheera jedhanii gaafa roobisa. Galateeffannaa fi waaqayyo keessa waan qophaa'ee jiru si dooshaa. Billaa si qophaa'e si dooshaa. Hodha si qotame si dooshaa. Iyyaa nanoo laa ilaali. Mataa kiraasi nanoo laa ilaali. Nanoo booleera jira. Tabbasame ishee. Achi booddee inni immoo magaalarra jira xiqqoo mooyyuu manni keenya magaalarraa xiqqoo gadi intini magaala keessa miti gaxariidha. Haazarii duukaa horiin mooyyuu margi taa'eefi horiin suni kalootti hin hidhamu. Magaalarra gadi fiigi haazarii duukaa horii hidhuu deeme. Sangaan sun namayyuu hin nyaatu. Sangaan kanuma isaaniiti. Kanuma manaati. Isa booddeetu haazarii duukaa hidhaa jiraniiti. Haazariin gara biraati hidhaa inni gara biraa jira. Sangaan sunis lama laphee keessa dhahee jedhan. Kamisa saachudha roobiin itti dubbatameera. Roobii dubbatamee boruusaa ganama. Achi booddee ani jimaata isaa akka tasaa bilbila keessaa qarshiin qabu manuman jira. Siistiriin keenya eeguun kun kan shaamburraa barattu jirti. Isheen naa bilbilteeti boo'anatti bilbilte. Inna maataati fiqiran jedhe maqaan ishee fiqireedha. Inna obboo kootiin sangaan jedhanii abbaa kootu diingata amma bilbileerratti mee jirte. Laphee keessa sii lama waraaneedhaan. Isa booddee isa guyyaa roobii sanatti dubbatame yaadadheetanii humas hin jenne achumaan nan jilgeeffadhe. Achumaan jilgeeffadhe waaqa qosa gadee kadheetan waaqayyoon galateeffadhe lubbuutti isaa hafuuyyuu achi booddee taragaagee dhaqee intini bilbilatti qarshii bitadheetan biyyatti bilbile. Ammas narraa kaasuu dide. Ammas deebi'ee bilbile isumaaf jechuudha. Ammas narraa kaasuu dideetis sadaffaa immoo deebiirratti bilbile. Ofuma sanaa bilbile. Innan siirassi ta'ee isaan ijoolleetti hin himinaa ijoolleen keenyummaas baay'eetu jiru. Ittiin himinaa jedhanii qoskanii ijoolleen hojiirra jiru waan ta'eefi ijoolleetti himinaa dheedhi maatiitti mereen. Isa booddee ofuma isaa deebi'ee siirassi mata'ee nagaa keetii akkam jedhe obbo maal sana sobdaa kaleessa sangaan jedhaniin jedhe gaafa roobii akkuma asinatti dubbatame immoo galgala isaa gaafa bilbilu suuqii jira. Anasuma bahee gaafa bilbilu suuqii jira natti fakkaata bilbila naa kaasuu dide. Galgala isaa sa'aatii tokko walakkaa nan bilbilee fi obbo Har'ammoo akkana jedhee waaqayyo dubbateera. Waaqayyo gaafa dubbatu immoo yoo nama oolchuudhaafidha. Kadhadhaasin immoo jedhe xiqqoo haadha manaa isaa dhukkubaa jira. An isheen waa ta'an se'imanii isarratti waa tokko ta'a jedhee yaadu. Isa booddee ishee inni kun nagaa wal kaanaa suni kamisa kana ta'ee amma deebii kamisa saasa kana ta'e immoo waaqayyo obboleessa kosinaa oolcheera gadda akka taasisu waaqayyo maatii keenya oolcheera. Kanaafuu sabni waaqayyo waan. Yesuus ulfina haleluuyaa. Ani kuma tokko sirriitti lafa kana sabbata dubbatamnaan sanyoota argaa jirtu amma isheen hin beeku isheen dhimma biraatii eeggachaa jirti dhaggeeffadhaa waaqayyoon natti dubbatee itti buzee abbaan obboleessi ishee kan fuudhu mana sanatti gadda ta'uuf jira garuu si looshaa'e ameen saba koon oolta si roobii dubbatamee kamsi sangaa waraanee si ala namni laphee keessa waraanamee hafa maayittan namni sangaa waraanee asitti abbaa ta'e beeku sangaa waraanee kan ture dhaggeeffata dhaggeeffadhaa si ala masayyuu laphee si oolcha innaan Yesuus si oolcha hinduuta nan hinduuta buusaa si lebbisa arras nan dubbadhaa karaa ati beekne karaa firaa karaa hiriyaa karaa hormaa wanti sun balleessuudhaan jiru sirratti hin ta'u sirratti hin ta'u lafa hojii keetti hin ta'u hin oolta iyyaa nan ooleedha jettu nan ooleedha haqqayyuu ishee bichaa miti nama baay'ee oolchas keessa waaqayyo si gargaare waaqayyoodhaa kan hundumaa keessa isaan maal jetta gooftaadha. Gooftatiin dubbadheessi kun danda'u gocha waaqayyoon godhee keessumaa ammoo wanti waldaa kanatti dubbatamu namni
dhufee waaqayyoon kadhatee wanti dubbatame hundumtuu raawwata waan ta'eef kanaafiyyuu waaqayyootiin dhugaaf hafuura keessa taatanii warreen waaqayyoon kadhatan waaqayyo dhimma keessanitti darbee hin hojjeta kanaafiyyuu waaqayyootiin nu galateeffadha.